Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'aan tana waan takka waliin ilaaluu barbaanna. Hanga xumuraatti namoonni viidiyoo ediitingii barachuu barbaadaniifis qophiiwwanoota ajaa'ibaa kan ta'e isinii dhiyeesseetii jira. Karaa keessatti immoo ediitingii barachuudhaaf hamilee fi jabeenya ati qabdu maali? Yeroo adda addaatiif namni barnoota ediitingii barachuu jechuun ediitingii jechuun barnoota isa cimaa fi isa jalqabaatii kan yuutuubiin eegalu. Yuutuubii kan eegaluu kan keetiin duratti wanni ati hojjechuu qabduu fi waan si barbaachisu irraa kan asirratti barattudha. Hanga xumurichaatti ati maal godhuu qabda? Laayik, sheer, sabskiraayib godhuu qabda. Isa tokkoffaa duraati. Yuutuubii kan kee osoo hin eegaliniin duratti wanni ati godhachuu qabdu barnoota ediitingiidhaa barachuudha. Lammaffaan meeshaa qabaachuudha. Sadaffaan immoo maal gochuudhaaf si barbaachisa? Iddoo viidiyootti waraabdu iddoo bareedaa qabaachuudha. Kana irratti immoo maal goona? Har'a waa sadeen isinii kanarratti waliin ilaalla. Tokkoffaa duraatirraa viidiyoo ediitingii gochuudhaaf aappilikeeshina sadii qabaachuudha qabda. Tokkoffaadha. Aappilikeeshinni Piiksilaabiin si harka jiraachuudha kan barbaachisa. Piiksilaabii if harkaa gaafa qabdu waan feete hunda bakka feetetti itti deemtee hojjechuudhaaf si dandeessisa. Kana itti aansuudhaan immoo barnoonni kan keenya kan biraa Piiksilaabii bira gaafa qottee Kineemaaster if harkaa qabaachuunis si barbaachisa. Eeyyee gaafa Kineemaaster si harka jiraate hoo maal godhuudhaatu si barbaachisa? Kineemaasteritti aansee kan itti qajeelotti haalaan si fayyaduudhaafis kan atis itti fayyadamuu barbaachiftu kaapkatiidha. Kaapkatiin kan kee kun immoo gaafa si harka jiraate wantoota adda addaa guutuu kaapkatiidha. Wanneen namni waliin hojjetu. Ayyee mee har'aan tana keessa seennee waa'ee isaanii mara waliin ilaaluu dura barnoota tokko qofa waliin ilaalla. Kanarratti barnoota kaapkat jalaa kaasee gubbaatti wal duraa duubaan isin agarsiisa. Ayyee laayik, sheer, sabskiraayib akkuma gootanii nafaan asirratti taasisaa. Kaapkat maqaa adda addaa jijjiiruudhaaf wantoota adda addaa akka itti jijjiirtan mara waliin ilaalla. Ayyee kana keessatti barnoota hedduus ni barattan ni agartan jedhii yaada. Akkuma seentaniin laayik, sheer, sabskiraayib godhuu hin dagatinaa. Kaapkat keenyarra haala kanaan gaafa dhufu irra gattoina. Hanga inni haala kanaan nu dhufu suuraawwan adda addaa immoo finnee ediit godhuudhaaf yookaan barbaannu ta'edha. Iddoon asirratti argitan kun viidiyoo itti galchitan. Asiin immoo footoo adda addaa fiddeeti itti galchitan. Maal jasiin footoo ediit kan jedhu kana footoodha irratti galchuu dandeessa. Hayyeemee kanarratti viidiyoo tokko galchinee waan adda addaa goona. Asirratti har'a waa'ee maqaa sabskiraayibii fi wantoota adda addaa hojjechuuf viidiyoowwan adda addaa walitti fiduudhaaf asirratti hojjennee ilaalla. Irra gattoina. Kana irratti ani viidiyoo kana itti hojjedha waan ta'eef footoo adda addaa fidee asirratti isiniif hojjechiisu ta'a. Kanammoo haala adda addaatiin kan dhuftan. Mee suuraa muummicha ministeeraa kana fidee fi suuraa kana waliin isinii hojjechiisa. Ayyee wantoota adda addaa kan isin barbaachisanitu jira waan ta'eef asirratti haala kanaan gaafa inni sultutti fidu albuma isaa keessas galchaa haala saniin si fidee jechuudha. Ediit goota. Suuraa kana haala kanaan fidee jirtaa jechuudha. Amma immoo haala kanaan akkana dheereessitee suuraa kan ta'e sana akkana godhattaa jechuudha. Amma immoo akkasi fidde. Ayyee suuraawwan adda addaa walitti fiduun duratti asirratti maqaa kan ta'e irratti barreessita. Akkana gootee maqaa kan irra barreessuun duratti laayik, sheer, sabskiraayib kan jedhu takka wantoota adda addaa agarsiisu waan barbaadu asirratti hojjeta. Kun olaanu. Viidiyoon kan kee gaafa ati hojjettu haala kanaan laayik, sheer, sabskiraayibii kan jedhu kun siif dhufaa jechuudha. Amma ati gizee haasawaa kan keetiin duratti sagalee kan kee osoo ittiin goone haala kanaan viidiyoon kee deema. Suuraan ni dhaabbatti ati immoo sagalee irratti ijaatee haasa'u ta'uu laayik, sheer, sabskiraayib kan jedhu kan asirraa fiddeeti irra keessa akkanatti deema. Hanga xumuraatitti akkasii waliin deemaa jechuudha. Kana immoo suuraawwan kana haala itti jijjiiran haala adda addaatti godhaniitu jira. Ani immoo amma maaliin godha suuraa biraa fidee itti hidhaa bakka kanatti amma mee haala kamiin itti hidhaa isinittiin agarsiisa gaammatee asirraan tuqa. Asirra gizee ani fintu footoo kana irraa dhufeetiin albumna yoo waan guutuu ta'eef album kajoo kana irratti feesbuukaa jira suuraa album ture nagati bu'ee waan jiruuf laalee as keessa irratti suuraa biraa fideetti takkaa'u immoo viidiyoo biraa fideetti ta'uudhaaf asirratti beekati deemaa jechuudha. Kanaaf immoo haala kanaan deemtee suuraan gaafa guutuu ta'e haala kanaan sitti dhufaa ati fiddee kaameeraa kajoo kana irratti sitti akkanatti fide suuraa aduudhaa sana naatu haasa'e akkana fidee irra galchama. Kun olaana. Suuraa biraa itti hidheetiin jira jechuudha. Amma suuraalee tanas akkana dheereeffata. Kanaaf akkana dheereessita. Amma walii viidiyoowwan kan kee haala adda addaa gootee ni deema jechuudha. Amma walii akkasumatti irratti hojjeta sagalee kan kee itti waraabde jechuudha. Ediitingii barachuu barbaadda taanaan
laayik, sheer, sabskiraayib godhiitii gara chaanaala keenya dabalatu barsiisna. Garuu yeroo hedduuf barnoonni cimaan nama barbaachisu editingidha waan ta'eef editingii haala kanaan barachuun barbaachisaadha. Akkuma seenteen laayik, sheer, sabskiraayib godhiitii atis nutti as dhiyaadhu. Namoonni hedduun barnoota editingii barachuudhaaf hedduu takka isaan dhiba waan ta'eef ati hoo maal godhuu qabda? Seentee nutti dhiyaachuudha qabdaa jechuudha. Editingiin haala kanaan kun suuraan ta'e haala kanaan jijjiiramaa deemti jechuudha. Suuraan asirraa asirraa kaasee jijjiiramtee jirti jechuudha. Amma immoo ganaa kana qofa osoo hin taane guyyaa biraa maal isin agarsiisa? Suuraa kana akka isiin deemtuu fi akka isiin itti jijjiiramtu godhuuf carraaqqii adda addaatiin godhaa jechuudha. Kana waan ta'eef suuraa kana akka itti baratanidha malee waan biraaf yeroo hedduuf waan adda addaa namni barachuu barbaada. Akkasittis guddisuu dandeessa jechuudha. Suuraa qaba akkasuma guutuufis amma suuraa lameen kun tunii fi tun takkaa miti. Wal qixa waan ta'eef kanaafuu barachuu taanaan afaan turte taasise laayik, sheer, sabskiraayib godhuudhaan hanga xumuraatti kan turtan barnoota editingii CapCut irraa kan isin barsiisaa jiru jechuudha.